Oduu ariifachiisaa maali yoo jettanii oduu ariifachiisaa irra qabadee isin dhufee oduun ariifachiisaan Jannaa Abdii Sa'idoo biraan akka dhaamsa kiyya kana naa geettan hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kan taatan oduun ariifachiisan kunillee maali yoo kan jettan taate Jannaa fi Abdii qabata jechuudha. Akkuma Jannaaf Abdii qabatu akkuma Caaltuu fi Hajji walitti deebisan Abdii fi Jannaa walitti deebi'uun dirqama isaaniiti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fi keessan isin chaanaalii nagaa koota alhamdulillah galata rabbii. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan viidiyoo kana like, share, subscribe gochuu hin dagatiin akkasuma immoo koomentii na barreessa. Isin jechuu barbaada hordoftoota kan koo asirratti wanti dubbachuu barbaadu oduun ariifachiisan kiyya Ramadaan maal fakkaata akkam isinti jira Ramadaan yoo akkam soomanni akkamii wallahi soomanni akkam isinitti jira ana bira bareeda jira wallahi alhamdulillah galata rabbii akkas isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoo keenya kana muddiyyuu akkas hamma dhumaatti daawwachuu isin jechuu barbaada. Dhaamsa narra isin qabu dhugaa dubbachuuf Caaltuuf Hajjiin hedduu tokko Caaltuu Hajjii faayoo hedduu tokko na gammachiisan jechuudha. Na gammachiisuun isaanii tokkoffaa Caaltuu guddaa galatoomisin jedha akkasuma lamaffaallee faayoo wallahi guddaa galatoomisin jechuu barbaada maaliif jettanii Caaltuu faayolleen dubbii gootee achirraa bahuuf hin tattaafanne akkuma yaada isii duraa keessatti akkuma viidiyoo isii duraa keessatti obsiti ammallee obsaan Hajji wajjin haala bareedan jiraataa jiranii rabbi wajjin umrii haa dheeressu jara sadeenuu rabbiin umrii haa dheeressu wallahi Caaltuu immoo ulfaadhu kabajamii maaliif hojjettan dubartiin takka dubbii uumti jechuudha maaliif narratti fuutee maal akkasitti jettee dubbii uumtee Hajjilleen haan dhugaa haadha manaa kiyya duraati jedhee Caaltuu deeffatuun isaa waan guddaa nama gammachiisu jechuudha. Waan kanarra waan dubbachuu barbaade dhugaa dubbachuuf Abdii fi Sa'idoo mootuyyuu dhugaa namoonni akka isaanii kun nuuf haa baay'atan. Namoonni isaanii kun dhiironni akka Sa'idoo fi Abdii kun nuuf haa baay'atanii wallahi ijoolleen kun hedduu nama gammachiisan jechuudha. Sa'idoon hedduu nama gammachiisa Abdiilleen akkasuma ijoolleen kun lamaan hedduu nama gammachiisanii. Namni beeka namni keerii ijaaru tokko keerii matu isa qonnama wallahi waa gudunfachuu boruuf si fayyada jechuudha. Sa'idoon fakkeenyaaf namni yoo rakkadha jedhe rakkoo hin danda'u nama miskiina Abdiinillee akkasuma jechuudha. Asirratti wallahi barumsa guddaa namaaf ta'a jiru fakkeenya namaa ta'an jechuudha. Maaliif hojjetan duraan nuti waan takka nuti kaya hordofaa turre YouTube habasha hordofaa turre miliyoona meeqaan laalamu YouTube bicha Oromootu hordofa jechuudha. Garuu Sa'idoon namoota meeqa harkisee jiran akkasuma immoo Sa'idoo fi Abdiin keerii isaan dalagan ji'a Ramadaatiin ijoollee kana walitti deebisanii maatii sadi godhuun isaanii wallahi waan baay'ee nama gammachiisu. Dhaamsi kiyya mootuyyuu maali hojjetan obboleen kiyya wanna kana erga dalaganii Hajjii fi fakkeenyaaf Hajjii fi Caaltuu walitti deebisanii jiran maaliif Jannaa fi Abdii walitti deebisuu dhabde ka gaafii natti ta'e maaliif fakkeenyaaf Itoophiyaa irraa immoo Masir irraayyuu Masiriif garagalaan jechuun hin jira miti moo Jannatu harkaa dhiitate moo Abdiitu harkaa dhiitate asirratti wanni tokkoffaa Jannaa gorsuu barbaadu inni ka'umsa kan dheera harkisu eenyu yoo jettan dubartiidha. Boleen kiyya dubartiin dhiira quuxessuun miidhaa ofirraan ga'uudha jechuudha. Dhiira si jaalattu hin quuxessin dhiira siif dhoobuttu dhiira siif beeluttu hin quuxessin maaliif ree boru nama hamaarra buuta jechuudha. Jannaan viidiyoo isii keessatti asin dura fixuttu turtuu keessa waraabde keessatti erga sanarraa online erga gara Masrii deemtee an Masrii deemee jira jettee dubbattee viidiyoo hojjettee beektu garuu TikTok irra ni jirti. Ani TikTok illee baay'een hordof guyyaarraa seentii ji'aan seentii torbaanii seentii hin beeku anuu fi kiyyaafu TikTok hin yeroo hunda seenu akka balalaa bakka ji'a keessatti yookiin guyyaa torbaan sadi fa'aa akkasitti dhaqee TikTok seenee jiru. Maal dubbachuu barbaada sirra maal dhaamuu fi barbaade jenna
gaafa sanii akkasitti turte jechuudha. Inni kaa waraqata qabu maaliif biyya galuu didee kan jedhu yaada akkasii jechuudha. Obboleeyyan kiyya fakkeenyaaf hajjillee waraqata qaba na fakkaata. Hajjillee waraqata qaba. Abdillee waraqata qaba. Jannaan ani biyya sanitti deebi'ee abdii na gargaaree karama ta'eenuyyuu otoo jettee ittiin mari'attee bareeda tura. Akka yaada kootti bareeda ture. Maaliif yoo jettan obboleeyyan kiyya hin quuxissina. Dhiira si jaalatu hin quuxissina. Dhiirri yeroo si jaalattee akkuma si jaalatu san immoo gaafa si jibbitee ati ofii keetii gattee yoo biraa kan deemtu ta'e booda inni kasi qunnamu sun immoo hamaa namaatu si qunnama. Nama kabaja si hin qabne, nama maatii keetii kabaja hin qabne, nama siifis kabaja hin qabne, bootaa hin qabne, jaalala si hin qabnetu si qunnama. Maaliif ati kanatti gaftee deemte waan ta'eef. Maal jechuu barbaade jannaan ammallee kaluu jirta. Abdiin otoo ani waan kana godhi jettee nama godhuu danda'u abdiif Sa'iidoon jechuudha. Nama mootuyyuu otoo Sa'iidottuu himtee isa duuba waan kana goonee gara Yamaniitti deebi'uu barbaadu jetteen nama Sa'iidoon mataa isaatiin nama deebisuu danda'u. Kanaaf jannaadhaan dhaamsan isiidhaan dhugaa dubbachuuf mucaa kanarraan fagaatini ammallee kaluu jirta. Biyyi bakka biyya bakkaati. Ijipti jechuun immoo biyya bakka Itoophiyaa keessa garuu jireenya biyya sanii akka ilmi namaa jiraatu. Fakkeenyaaf odoo bultii ijaarataniyyuu dhiira tokkoon otoo walitti dabalamaniyyuu ilmoo argachuun ba'aa guddaa ta'a. Fakkeenyaaf amma haati faaxee gaafa naan biyyarraa dhuftu baay'ee shaa jechaa turan jechuudha. Garuu immoo adada oolanii bulanii mucaa isiin jaalatti maal jedhamsanii qiriin jidduu isaaniitti dhufe jechuudha. Biyyi bakkaa biyya bakkaati. Garuu ka kabaja sii qabu, ka jaalala sii qabu biyya bakkaa keessa taa'ee bakka fedhes otoo jiraate nama hanga amaatiitti obsaan nama amaatiitti abdii irraa kutachuu didee isa eeggataa jiru kana maaliif bootaa kennuufii didde? Maaliif akkuma qajettee illi kooftisanitti maaliif hafte? Inni dantaa kee hin qabu, inni maalii kee hin qabu, maaliif jettee illi kee keessa seentee kaatee otoo biyyallee teettee baay'ee bareeda ture. Jannaan jechuudha. Garuu biyya bakkaatti deebite. Biyyi bakkaa biyya bakkaatti. Ammas garuu jirtaa gara Yamanis deebi'uu hin dandeettaa. Ijoolleen kun immoo si harkisuu danda'anii. Karaan ammaa immoo karaa hedduu banamee jira jechuudha. Biyyoonni hunduyyuu banamtee jirti jechuudha. Akkamitti intalli kun kaleessa Suudirraa galtee akkamitti Masriin Yamanis caaliin fakkeenyaaf Suudirraa galtee maaliif Yamanii seente? Sababni isii maaliif karaan banaa jira jechuudha. Jannaan dogongoriin isa si jaalatee isa iddoo siif qabu mootiyyuu ofirraan dhiibbateen siin jechuu barbaada jannaan jechuudha. Wallahi dhaamsa kan isii qaba. Dhaamsaan isii qabu kuni kanaaf dubartoonni immoo asirraa maal barattanii dhiira si jaallatee dhiira si faana dhiira waa hunda akka hin jiraamete dhiirri jaallatu yeroo isii qaba. Yeroo isii qabaachuun obsaan hamma ammallee isin biyya biraa deemu. Tarii yookiin yaada isaa keessatti abdiin ani hamma isin heerumtutti fuudhu jechuu danda'a. Keessa isaa keessatti hin beekamu. Maaliif yeroo hundaa yeroo viidiyoo gadi dhiisu suuraa isii ofirraan hambisu. Kuni maali agarsiisaa? Jaalala isii agarsiisa jechuudha. Jaalala isiin amma otoo dubbii namaa fuudhuu hin taane oduu namaa dhaga'uu hin taane mataa ofii mariisistee tiitti ammallee dhaqqabdu jechuudha. Wallaan nama isii jaalatu kana otoo qabattee hin argattu. Nama akka abdii immoo hin argattu jechuun ni barbaada. Maaliif dubartoonni dhiirota gaarii barbaadan jechuudha. Dhiira akkanaan argatan. Dhiira jechuun bareedumsaa fi uffata qofa uffatee otoo ilaalin dhiira jechuun ka keessa bareedu. Ka keessa isaa bareedu jechuudha. Ka keessa isaa bareedu ka jireenya boruutiif sii ta'u, ka ilmoo keetiif jireenya mataa keetiif sii ta'u jechuudha. Dubartoonni immoo dhiirota akkanaa hinduutiif maaliif hin beekan jechuudha. Akka isaan kunuunsanii guddisan dubartii akka iddoo qabaniif akka bakkaan ga'an akka ilmaan isaan sanillee jaalalaan akka guddisan hin beekan jechuudha dubartoonni. Kanaaf irratti dhiirota akkanaa irratti dubartiin maaliif ciccitee sababa kanaan jechuudha. Garuu immoo jannaan dhiifama naa godha obboleettiitii garuu yoon balleesse
otoo kiyya ammallee kaluu jirtaa itti yaade waa tokko namni dirqama hawaasi boosisu hin jiru garuu mataa kee mariisistee gaafa waan kanatti deebite gaafa waan kanatti sente ati immoo akka nama gaarii taate gaafa abdii argatte dhiirri guutee jira sirriidha garuu abdiin ana garuu wallaahi baay'ee tokko bakka nama gaarii akkanumatti fedhina namni beeksisaa miti akkanumatti nama jireenya boruu keetiif siif ta'u amma fakkeenyaaf biyya Masrii keessatti yookaan heerumtu ta'e namatti yookaan bakka hamma fedhalee taatu ati biyya san jalatti illee jiraattee biyya sanarrallee bakka biraa gara Ameerikaa Kanadaa yookiin biyyoota biraa socho'aa jettullee garuu jireenyi kee yoo kan achi keessa namatti dabalamtu malee jiraachuu hin dandeettu ni ulfaata. Akkuma amma ijoollee fakkeenyaaf ijoolleen tiktook amma bakka mii fakkeenyaaf haadhuma faadhee kana laalaa jechuudha. Erga dhayidhee hin turre ji'a 5 yookiin akkas yookiin 3 moo 4 akkasuma 5 geettee garuu isin maal keessa jirti? Dadhabbiin keessa jirti. Dadhabbiin keessa isin jirtu nama jaalate sanii argachuu hin dandeenye. Dubartiin bar nama jaalate san waan fedhe sotoo ta'e otoo argatte bareeda. Hin gammadde jechuudha. Garuu isin amma rarra'aa jirti. Maaliif rarra'aa jirti? Ka isin nan hin jaaladheetti biyyarra tarii biyya biraa deemuuf ta'a, tarii mucaas ta'a dhuftee jidduu isaanii borcamee jira jechuudha. Yaani bakka hin jiraa miti haasofni galee jira jechuudha. Maaliif ka isaan irratti haasaan miti yaadaa ka isaan irratti waliin jedhan ati akka bakka dubartiin nama jaalate tokko miidiyaa irratti wajjin taphachuun wajjin maal jechuun hin barbaachisu kana beekaa tiktook irratti amma hin jiraa miti. Gaafa isatti dabalamte kana namni dhiirri yaaldi beekaa. Gaafa natti dabalamte kana caalaa na xiqqeessiti isin amma asirratti kabajaa naan qabne jedha. Inni illee immoo saree isii godhe isii xiqqeessuun gaa isin akkasumatti otoo barbaadde ta'e garuu immoo dhiirri akkana gaafa walitti dabalamte inni miidiyaa irratti bakka erga wal jaalatan ta'e tapha isaanii nuun wal jaalatan lamaan kun kuma waliin taphachuun hin barbaachisu. Akkaataa qaba hiriyyummaa wajjin taphatantu jira. Bakka jaalalleef jaalalli gaafa kana keessa haasaa addaatu seenaa hin borcamu fokkata jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kanarraa namoota karaa nagaatiin namoota mootiyyuu jaalala namaaf qaban iddoo namaaf qaban kanaaf maaliif bootaadhaan naaf ijoollee shamarranii mee isin deebii kana naa deebisaa namootiyyuu dhugaa baay'ee tokko tarii waan akkasii namoota hedduu keessa jira ana keessas jiraachuu danda'a si keessa kateetteen alaaltu kana keessas jiraachuu danda'a. Dhufkannee deemne malee nuti keessa keenyatti waan hunda marree deemna jechuudha. Bakka maaliif homtuun argu rabbii tokkicha mataa kee malee jechuudha waan tokko dubban siif rabbii tokko qofatu beeka. Kanaaf viidiyoo kana mootiyyuu akka irraa baatanii abdii guddaa qaba jechuudha. Maaliif hojjettan? Wallaahi namni walirraa waa barata. Kakaleessa jaalattee yookiin deebitee uftuuba deebitee yaaddee wanni kun na fayyada jettee tarii nama jaalatanii deebuu dandeetti. Kan immoo mataa isii keessatti yeroo itti yaaddu bakka wanni kun sirriidha kan jettu fudhachuu dandeetti. Kanaafiyyuu ijoolleen shamarranii dhiirota si jaalatan, dhiirota boruu si ta'an, dhiirota jireenya kee jijjiiruu danda'anitti hin gafiin sitti himee jira. Dhaggeeffadhu. Gorsi kun akka si fayyadamu abdii qaba. Haala tiktookii gubbaarratti baatee waan feete haasoftee jettan boroo maal taata? Isa jaalatte tiktookii irratti gaafa xiqqeessitu gaafa jireenya bultii tokko wajjin jaalatu hedduu maal taata? Nagaan jechuudha. Bakka hin jiraa miti. Kanaaf viidiyoo kana asirratti dhiyeessan jira. Hojjettoota fi kabajamtoota kiyyaa sooman illee nurraa deemaa jira. Wallaahi garaa nu nyaataa jira, nu hojjisaa jira. Asumaan jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa uummata Filistiin wallaahi du'aa godhaa fi rabbiin isaan bira haa jiraatu, rabbiin isaan bira haa dhaabbatu. Maaliif yoo jettani uummata miskiinaa afaan soomatiin itti taphachaa jiranii. Isin jechuu barbaada wallaahi baay'ee tokko bakka namatti dhagahama uummanni Filistiin haalli isaan keessa jiran baay'ee kan nama gaddisiisudha. Maaliif wallaahi ji'a rahmataa kana ji'a kana uummanni Yahudaa akkana isaan irratti raawwachuun
أنا والله بري بقى نني بأمة سنجودا ربين إسان برها جراتو ربين إسان حاتيسو وان انت أمة سن ربين فولا كيس إسان اتحادي بسو جيني وان جيني كنكوكوني والله إسان رتيادني ربين إسان اتفولا كيس إسان اتحادي بسو إسن نيتشو بربادا جاتو تكو جمتو تكيا وروني كيكا قباتني وروني موتو يو gorsa qabaattan muna akkatti hojjedhu muna akkanaa miti muna akkasii miti warroonni jettan na gorsuu barbaaddanis kunoo ani isin hiyyameen jira warroonni qeeqaa qabaattanis akkasumas isin hiyyameen jira arraba mootu keessan jiru isin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Laayik share subscribe gochuu akka hin daganne koomantii illee barreessuu akka hin daganne hiriyoota keessan biraan share godha hiriyoota keessan biraan gaha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.